Yo, Hashimar kufone kamna udah jirtan di jalan tuh tapi kalau terlalu lama ke YouTube diri di mau kushor daftan, boom, 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 boom. Akan harap dari jirtan ini fahim mami senjata, baret ini jera ada debet ini jera ya, odo so bay himpa senjata, amma kau jenuh video wahai lalle tini turo ya, bay lalle racu entertainment, sinu diga sabi wan abate tini fat ni turo, himbe tini sena salle dubate tini jera, so amma mo akka wani video bareda wahai tini jete itu kosi lalle me wan harra reaction ni malif, hinu jende tini wanna murte se tini jero salif amma sandra tu wali wajana ya gabi toko lin jera, gabi sele wali gavanna hanga mati nafana tura, jara awala garu. Osona fana hinturin dura cas mun dikesa nu yo ya TV rati wala te hobara di wala tan wantun akana kuni simple bahasa det ni ada ofa wanni akana wanta akana ni wantoni akana kuni simple bahasa det ni ada yo ha bishan te ko ka te anan te markate burato te wanto ta gara nyata tinya kadawatan asuman sin afere tin jira hanya nulis sinjira tin chala kana odo se tembasu waron haratatan channel kana subscribe te like share go tudan nyufana tura yohane mo atman gorgara sinjecha amma let's go boom so asala to woni sinjecha woro to ko hajrata te chada rachun takte man ke dokanan namoni bayin baratane tin jarani fake account te chada woni kom bari nam ti jede tin yada an karakiyan rachu jabat do sinjecha bada karano man chada ka youtube ni sa guddada ka kum kushani fi ibat rabahana ko wam ko matak ko lama mali ka kabo suni fake idai choda video ni gadi sarale to ko si view la lebe tin jara kara ko sadde me afuri fi ibat rabah se galte to ko amano to jara ni zuru kana rati chada ka view guddati jachor wade tin ni video le arka te me tin I think I don't know garu wansane chada amma afkara video wali demne wan kana dege fanne ga video ga wanne mo ga fanna jecha wali galle na fakata simarti ke saniyo hangaru mati nafa natura. Let's go. It is wakayo. Okay, malah cocok kan berbeda. Himbeku it is wakayo chan. Okay, ya. Matat. Mati guddaa keessatti dhalate. Kuni waan rabbii jechuudha tingana fakkaata. Wakayo. Ya. Sena sagaro kara nitinu senate ni jira na ruga dubbachuuf. Damn. Obboleettii fi obboleessa waliin. Ani maatii koof mucaa hangafadha. Umuriin koo ijoollummaa gaarii ta'eetu eegalame. Garuu guyyaan tokko rakkoowwan natti fidee ofii darbee deeme. Mararfataan kiyya gaachanni koo fi abbaan koo yaaddeessaa abdatan tasa du'aan nurraa adda ba'e. Ani fi obboleettii koo quxisuu ijoollee waan turreef duuti abbaa keenyaa hiika addaa nuuf hin kennine. Akkuma kaleessa yeroo abbaan keenya jiru jiraachaa turetti jiraachuu yaanne. Waan abbaan dhalasaaf gochaa ture haadha irraa argachuuf haadha keenya dhamaasuutti fufne. Kun Wayyituu Tafarraa Gadaa jedhamti. Dandeessuu koo, haadha koo, jabduu fi bareedduu turte. Kun ammoo obboleessa kooti. Firaawulee Addeessaa jedhama. Isheen kunis obboleettii kooti. Hawwii jedhamti. Amma jireenyi isaa waliin itti fufeera. Nuti hundi daa'imman waan taaneef kan nuuf kenname nyaachuu, kan dhabneef boo'uu, yoo arganne immoo kolfuu qofa beekna. Waraana jireenyaa fi du'a gidduu jiru kana keessatti loltuu jabduu jeneraalli maatii keenyaa tokkittii haadha keenya Wayyituu turte. Bu'aa bayii hadhooftuu kana keessatti haati keenya qofaa ishee waggaa 6 dabarsite. Yeroon kun marfata jireenyaa maatii kootiif yeroo gadhee fi ulfaattu turte. Jeneraaltittiin qofaa ishee nu guddisuuf nu guddistee bakka guddaan nu ga'uuf sabbata jabeeffatte Wayyituunis
bakka abbaan keenya dhaqee deemte. Ani hangafa obboloota quxisuu lamaan qaba. Hundi keenya ijoollee. Eessa deemna? Akka kaleessaa harka maatii eeguun hin jiru. Yoo eegnes wanti dhufu hin jiru. Kanaaf dirqama jireenyi natti kenne umurii daa'imummaatti itti gaafatamummaa gidduutti dhufe. Akkana maafiyaa ta'uu barbaada suuratti cimanii gotaan haalluusaa. Firaawaa asitti jirraa jirama tattaafachuu as biratti garuu wallaahi sifattiin barataruun barbaadu. So wantoota baay'ee argatiin jira jiru daa'imummaa isaati jechaadha. Nama caan immoo nama fatanaa keessa baheetiin har'a bakka kana gahe bakka kaleessa sana hin daganne har'a garuu bakka tana gaheetiin jira. Galata Rabbii galchaa biroo haa galumaatti. Haadhaa fi abbaa keetiif Rabbiin biyya itti salphisuu sin jechuu barbaadu. Rakkoon hin dhaabbanne uleen gidiraa abbaa fi haadha malee naambise ammas obboleettii koo jiraatti narraa fudhateera. Hawwiin sirna guddifachaatiin biyyaan baattee ergamte. Dhaabbatni nurraa ishee fuudhe SOS jedhama. Yeroo dheeraatiif garama akka isheen geeffamte iyyaafannus argachuu hin dandeenye. Eessa jirti? Faransaay naan jedhaniiru. Maatii guutuu keessaas mana guddaa kana keessatti kan hafe anaaf obboleessa koo quxisuu Firaa'ol qofa. Dirqamni egeree keenya murteessuu, jireenya keenya geeddaruu, obboleessa koo barsiisuu, ofis barachuu akkasumas obboleettii koo barbaaduun ammas narra jira. Kun immoo mana fiilmii ani itti agarsiisee birri shakkalachaatti ture. Waa'ee beelaafiin manni fiilmii itti shakkalateetiin birri argataatiin ture kun baay'ee sana dha maaliif namni laayifii waan kana dabarseen beekaa jechuu barbaadetiin viidiyoo beetii yookaan mana fiilmii ispiraamii poosterii nuti jira shaaruqiin faana fakkaata. Akka garuu ofii hiyyaa afaan hiikaatiin ture hin jenne garuu tan sirraa eegamaan. Kun bakka olmaa koo qofan turre bakka anaa fi aartiin akkasumas dandeettiin bohaartiitti wal argannedha. Hedduu daawwachuu fi yeroo koo hedduu asitti dabarsuun carraa afaan baay'ee barachuu na badhaase. Filmoota afaan Hindiitiin hojjetaman daawwattootaaf hiikeen maallaqa xiqqootti argachaa ture. Kana jedhee kan waan daa'ima ta'eetiin hiyyaadha namni fuuldura taa'eetiin fiilmiyoota nu hiikuu jechaadha. Sooraa ijoolleen akkasitti fuuldura taa'ee hiikaa jechaadha. Namastee baabujii raachuu akkaataa afaan Hindiidhaan adeemsisu barbaada. Asittan daldala saamunaa jalqabe. Saamunaan gurgura. Gabaa danuu keessa garuu ammas maamila danuu malee firri danuun hin argamne. Jireenyi itti fufe. Jecheen nama jedhee kanatti ture sirreetiin gabaa danuu keessa maamila danuu argama malee firri danuun hin argamne. Tajaajila chaasii galee yaa important asking jedhamu. Bara 2018 Amboon qabsoof karaarra jira. Anis hirmaataa qabsoo kanaati. Obboleessa koo xiqqaa waan dhukkubaa tureef isa manatti dhiiseen gara hiriira nagaa deeme. Sa'aatiiwwan muraasaa booda garuu oduu rifachiisaan dhaga'e. Ammas duuti narraa hin cinne. Obboleessi koo xiqqaas qofaatti na dhiisee adeeme. Ni boqote. Sababni boqochuusaa garuu ammayyuu gaaffii kooti. So ani maali? Waaqni maaliif na uume? Akkamitti rakkoon nama tokkotti akkasitti taphatti? Qofaa ko. Amazing wallahi billahi. Baay'ee ulfaata. Kan dhugaa dubbachuu jechaadha. Kijiba takka tan qabni. Baay'ee ulfaata. Haadha dhabanii abbaa dhabanii
obboleessa irratti jirullee obboleessa illee dhabanii innaa wanni martuu dhufee isarra wata galu hagam takka akka inni dasuus ta'uu yoo fira hin qabaanne maali yoo hin qabaanne baay'ee ulfaatilleetti ni yaada biroo rabbii waan hundayyuu khayrimaaf godha inshaallah rabbiin ammallee taa'achaatullee khayrima siif haa godhuu sin jedha biroo okay mee kettaan garuu waan asirraa addeessan viidiyoo kanarraa jechaadha akkaataa abbaan isaa haadha isaa fi obbolaan isaa du'an fotoodhaan maxxanfameetiin ture fotoodhaan sun oota gadi bu'u dum lama faana oota gadi bu'u dasne dheera bakkiteen sun ka dhugaa fiilmii kanarraa bakkiteen hin jaaladhe ka dhugaa tokkoffaan bakka sani koon jira namni tokko na bukkee hin jiru maatii fira hunduu na biraa godaananiiru wal'aansoon jireenyaa ittuma fufa waggoota 15 keessatti gidiraa kana hunda argeera ammaan eenyuun qabu ofii koo fi mul'ata koo qofatu jira kun immoo mana barumsaa jireenyi qofummaan wal'aansoon maatii dhabuu fi fira qabata malee jiraachuun guyyaa tokkoof illee barumsarraa nan kunne aduun fira dhabuu fi maatii malee jiraachuu ammas narratti gobanee jiraatus aduun jireenya haaraa shaakaluu garuu asitti baatetti bakki kun bakka yeroo jalqabaaf itti qacarame ogummaa teeknikaatiin qabxii olaanaa galmeesseen hojjetaa mana kitaabaa yuunivarsiitii Amboo ta'ee qacarame otoo hin turinis leekchara gargaaraa ta'een yuunivarsiitii Ambootti qacarame yaanni koo hawwii fi kaayyoon koo garuu ammallee bakka biraana jira garaan koo hin ciisne obboleettii koo mul'ata koo abjuu koo kaayyoo koo isa kana dhugoomsuuf achuma taa'een karaa marsaalee hawaasummaa adda addaa of shaakalsiisuu eegale Ambootii ba'uu murteesse hawaasa maatii naaf ta'ee na guddisee daandii irra rafee bule mana barumsaan keessatti baradhee fi bakkan itti abbaa haadha obboleessa koo awwaalee dhiisee ba'een finfinnee hiriira qabsoo irratti maqaa waamne kan keenya jechaa turreetti galuu murteesse finfinnee dhufeen asirratti waa tokko dubbachuu barbaada viidiyoon kun isa dubbatiin durachaadha raachoo namoota keenya yoo hin beekne tiktok irratti qalbii isaa maalii kana jechaa namoota keenya yoo hin beekne ilmi namaa tokko waa tokko sanatti himuu barbaada jiru kana keessaa waan baradhe ilma namaa tokko akkanatti fuula isaa laaltanii keessa isaa hin tilmaamina oota kolfuu oota iyyuu oota uuu namni kana yaade hin jiru so namni akka isaa baay'atu jira nama takka lama hin beeku hin beeka nama baay'ee beeka namni baay'ee hin jira ilma namaa tokko akkana fuula laaltaniitiin hin jechaadha fuuluma isaa laaltanii kaarektara isaa laaltanii keessa isaa tilmaamuu hin deemina ilma namaa keessaa ka beeku isaa fi isa qofa namni biraa hin beeku so raachuma malaalaa waan isaa kana namoota kenna yoo hin beekne waan hin olbaasee namni beeka garuu asiin dura akkam akka inni jiraataatti hin ture laayif irratti qalladuu oota kolfu malee oota gaddu arginee hin beeku waan kara kiyyan jechaadha so namni kuni waan marayyuu of keessa kaa'eetiin akkasitti deemuu yaa jiruun ittuma fufti jechuu barbaadeetiin isin galeeraame jiruun tun ittuma fufti homaa waan duuba dhaabatu hin jiru kaayyoo isaa bakkaan goof tattaaftaatti ni jira innaa kaayyoo isaa bakkaan gaheetiin hin jiran ilma dhiiraa tokko jechuun nama akkanati hin yaada rabbiin immoo itti guutaa inni tattaaffateetiin jechaadha so YouTube isaa channel kana deema subscribe godhaa fi Raachoo Entertainment Reading Entertainment karaa guddaadhaa dhufeetiin jira subscribe godhaa fi like godhaa fi share godhaa fi walitti waanyina angeta reaction irra godhaa fi share wali godhaa fi namni haalaaluu fi viidiyoo isaatii fi channel isaallee haa guddatu jechuu barbaada. Ji'oota murtaa'eef reediyoo Itiyoo FM jedhamu irratti keessummeessaa ta'een hojjechuu eegale. Kun waamicha koo galma koo natti fakkaata. Abjuun ijoollummaatti mana agarsiisaa fiilmiitti na keessa bulee tarii asitti hidda horate je'ee yaada. Ammas garuu naaf hin taane. Garaan koo hawwii obboleettii koo abjuun koo immoo miidiyaa guddicha kan mataa koo bira na jirti. Ammas hojii kana adda kuteen nan ba'e. Ammas yeroo jalqabaatiif ogeessa baankii ta'een qacarame. Asuma mana baankii keessa taa'een karaa abjuu kootti na geessu sooqoo eegale. Hojiin baankii abjuu koo akka hin taaneen bare. Kanaaf hojii baankii adda kutuu murteesse. Murtee koo kana booda garuu TikTok, Facebook, YouTube, oh my god, girgirrii dhiisiinis asitti dhufe. Kun abjuu kooti. Galaana bohaartii yookaan intartee. Asirratti waan isin barbaadu tokko chalaala. Inni baratee bakka baay'ee seeneetiin hin jira. Wanni tokko
yoo ati freedom isin kennu waan hojjettuuf tokko yoo jiru keessaa bahii bakki ta'e yaani kan akkas jiru deema hojjedhu yoo dandeettee jira rakkoodhaan tokko tokko qabuu danda'a ayinoo garuu rakkoo san boodaan jechuu barbaadetiniini yuutuubii kana namni akka alaaletti ilaalaa yookaan amma akka salphaatti ilaaluu jedheetiin yaada waa'eetti sooshaal miidiyaa kana jaa wanni kun salphaa miti ogummaa qabaatteetiin jennaaniin mallaqa guddaa karaa argachuu dandeettu jaalala namaa karaa argachuu dandeettu bakka baay'eetti chaansii guddaa sii kennuu danda'u sooshaal miidiyaan isin galchuu barbaadeetiin jechaadha namoonni wanni guddaa qabdan hin jirtan dandeettii guddaa karabbiin isinii qabdan hin jirtan itti fayyadama dandeettii soo qabdu hin taa'in itti fayyadami har'a hin ta'u har'uma qottee har'uma hin naamadhaan hin jirtu isinii galeeraa jechaadha har'a qottee waggaa eedeetiin hin kaa'amatan yookaan ji'a jaha eeganiitiin hin kaa'amatan so akkasi siilii hanke yookaan immoo kaayyoo hanke isin irrallee goofa jechaadha obsoota baay'ee barbaachisa waa baay'eetu iddoo kana keessa si mudatuu danda'a akka raachuu achi asii galeeraa miti hin ta'u har'a garuu inni eessa keessa of arge bakka isaa abjuu qabdu waan isin sigalee entertainmentii mataa ofii banachuudha abjuun isaa anillee abjuu kiyya qaba inshaallah abjuun kiyya sun immoo bakka wayii guyyaa tokko hingeetti inni garuu bakka hangaateetiin hin jira abdii hin murinaa jechaa teemantii guddaa afaan oromootiin hojjechuun murteesse isa keessaa pilaatfoormiin of harkaa qabutti dhimma ba'een ergaawwan adda osaawwan qeeqoo hawaasummaa fi ergaawwan yeroo wajjiin wal qabatan dabarsuun eegale baamu gola keessammoo finfinnee keessan deemaa achi iddoo wayiitti finfinnee keessa uummanni keenya walitti qabamee baay'atee dhaabbate achi booda baasiin bicaa tokko fuuteetu uummata guurtee deema maalidha jedhu callee deemnaan uummanni dhumu baasiin bicaa sunis deddeebitee dhuftee uummata guurtee deemti achi naman gaafate maalidha jennaan hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaati naan jedhama taadhaa eessa deemu jennaan Burraayyuu fi Bishooftuu fi Sulultaa mana isaaniitti deemaa jiru inni hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa eessatti hojjetu Finfinnee keessatti eessatti dhagalu Burraayyuu Bishooftuu fi Sulultaa naan jedhama achi booda immoo galgala mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinneen kan Oromooti jedheetu magala caafaa mangistii maalidha at least hojjettoota kee Finfinnee keessa manoo ta'uu kennin Finfinneen kan Oromoo akkamitti ta'a Oromoon hojjettoonni kee mootummaa naannoo Oromiyaa hojii isaanii Finfinneetti hojjetanii Bishooftuutti dhagalu maalidha ara manatti kenni hojjettoota keetti ማግስት ግሪግሪዲስ የዛሬው ቀልድ አይደለም ይደመጥ እዚህ ቲክቶክ ላይ ብዙ ልጆች አየው ከዛሬ ነገ ትተዋላችሁ ስል ጭራሽ አባሰባችሁ ከኦሮሞ ብሔር ወይም ኦሮሞን የሚወክል አንድ ካራክተር ትመርጣላችሁ ለዛ ካራክተር በዳሳ ወይንም ቶለሳ ሚል ስም ትሰጣላችሁ በቪዲዮዎቻችሁ ያ ካራክተር ሲያስር ሲገድል ወንጀል ሲሰራ ወይም ደግሞ የሰው ቤት ሲያፈርስ ታሳያላችሁ ከዛ በኋላ ኦሮሞ እንደዚህ እንደሚያደርግ አድርጋችሁ ለመሳል ትሰራላችሁ በቪዲዮዎቻችሁ እኔ ከቪዲዮዎቻችሁ ከምሰሩ ሰዎች ይልቅ የሚገርመኝ ኮሜንታተሮቹ ናቸው ተው እንደማለት አዎ ትክክል ነው የሚል ኮሜንት ትሰጣላችሁ ይሄ ትክክል አይደለም አገዛዙን መጥላት መብት ነው መተቸት መስደብ መብት ነው ነገር ግን አገዛዙን አስታኮ ከ60 ሚሊዮን የማያንስ ትልቅ ህዝብ ላይ ጥላቻን መንዛት ዋጋ ያስከፍላል በህግም ያስጠይቃል አቁሙ ትንሽ ላይክ እና ለትንሽ እይታ ብላችሁ ትልቅ ህዝብ ላይ የጥላቻ ቅርሻት መልቀቅ ዋጋ ያስከፍላል ህዝብ አይሰደብም አቁሙ ይህን ህዝብ አትስደቡ አቁሙ ዋጋ ከሌሰሙ ማልተ ኤሴተኒ ኢኑማን ደማ መስቀል አደባባይ ሮንደም ሙጫዌ አንቴና ናን እሺ ጀደ እንደም ብራ ናናንጂ እሺ አባቴ ወየ ጀና ፍንፍኔ ማን ነው ናንጂ ፍንፍኔ የኦሮሞ ነው ጀደኒ ጎበዝ እናቱን ጎበዝ ናንጂ እሺ ጀደ እንደሙ ፈደን ጀደ ቆይ ዴቤ አቲ ገሮ ሰጅራታ ጀደኒ ሰበታ ናንጂ ዲካ አንተ ራሱ እናቱን ጀደን ቢራደ ማሊዳ ፍንፍን ሰበታታ አኒ ቡራዩ ታኒ ፍንፍኔ ከኖሮሞ ትጀቹ foon haadha ka'u kumni lamaaf 16 bara addaati bu'aa bayii waggoota 16 dabarseerraa fiixee milkaa'inaatti yeroon dhiyaadhe natti fakkaata kunoo arrabni koo kaleessa waan nyaatuu fi dhuguu dhabee waaqa arrabse waaqa galateeffachaa jira obboleettii koo hawwii nan argadhe imala abjuu koo isa sirrii fi dhugaas nan eegale raachuu entertainment dhaabbata guddaa hundeessuuttan jira kaayyoon koo inni guddaan waan tokko Oromoon kolfuu qaba jedheen amana so wantoota Oromoo koo kolfiisan keessaa tokko moo artiin isa tokko
kolfuu qofa miti. Afaan fi aadaan saba tokko kan itti guddatu keessaa tokko aartiidha. So aartii kana qabadhee intarteementii kanaan aartii Oromoo irratti, afaan Oromoo irratti, aadaa saba guddaa kanarratti waan baay'ee hojjechuuf kaayyeeffadhee isiniin abdadhee dhufeera jechuudha. Kuman kanaan dura isin jedhe yaadota community kana fayyaduu danda'a. Saba keenya sirriitti bashannansiisuu, barsiisuu fayyaduu danda'an yaadota baay'ee qabadhee dhufeera. Especially akkan kanaan dura interview korraa laaltan akkaataan ani itti guddadhe dokumentaarii kanarraas akka laaltan bu'aa ba'iin ani keessa darbee waan baay'ee na barsiiseera. Kanas immoo dargaggoota akka koo rakkoo keessa jiraniif, dargaggoota akka koo boruun isaanii dukkanatti ta'ee rakkachaa jiraniif waan abdii horu, waan dargaggoota irratti hojjetu, waan guguddaan yaada, waan dhalootallee fayyadu, waan saballee fayyadu. Kana garuu dhugoomsuuf gargaarsi keessan na barbaachisa. Raachuu Entertainment yeroo waan kana qabadhee isin biratti dhufu ofirraa darbee namoota hedduuf eebba ta'uu waan yaaduuf dargaggoota baay'eef hojii uumuu completely saba kanaaf bu'aa qabatamaa waan baay'eedhaan karaa baay'eedhaan waan baay'eetu yaadame dargaggootaaf hojii ni uumaa. Industirii entertainmentii afaan Oromoo, industirii miidiyaa afaan Oromoo ni jijjiira jennee taabdanna, ni hojjanna, isaafis hidha hojjanna. Waan baay'ee yaada keenya hundumaa interview kana keessatti isinitti himuu hin dandeenyu. Garuu immoo isin qabannee isin wajjin taanee waan saba kana fayyadu, waan saba kana fayyadu ni hojjanna. Waliin taanee ani isin wajjin ta'ee waan guddaa waan saba kana maqaa ol kaasu ni hojjanna. Raachuu Entertainment. Kaleessa qophaa koon ture. Har'a garuu akkas miti. Har'a miiliyoonotaatu na wajjin jira. Isin abdadhee isin waliin tulluu ani hin yaabne hin jiru. Raachuu Entertainment. So isin hundi keessanii yoo argataniitiin jirtanii viidiyoon dhumatanii jira. Waa baay'ee irraa barattan jedheetanii yaada viidiyoo kana warri isin argatanii jechaadha. Anillee akka yaada mataa kiyyaatti waa baay'ee irraa baradheetanii jira. Akka an abdii hin murre asirratti argatanii jira. Yaa abdii muruu anillee akka laaletti jechaadha inshaallah waa yaada qaba guyyaa tokko bakka yaada isan hin gaya. Garuu raachuudhaaf waan tokko himuu barbaada. Bro wanti ati hojjettu akka guddaa ta'e illee hin beekna inshaallah hin hojjedheetanii yaada. Namoonni baay'ee garuu kan akka anillee duuba akka deebi'anii jira. Akka ati duubatti deebi'illee hin beekna. So waan guddaa sirraa eeyna. Akka ati waan bareedaa hojjettu illee abdii sirraa qabna jabaallu. Namoonni Oromoo isin hundi keessaniyyuu subscribe godhaa fi share godhaa fi yaa namni baay'ee YouTube irraa gara TikTok galeera. Haa ta'u garuu karaan kun karaa YouTuberoonni Oromoon fakkeenyaaf babbahaatiin jiranii. Saniifiyyuu please kanillee share godhaa fi like godhaa fi deemaa keessaa jalallee seenaa ilaala Raachuu Entertainment kan subscribe guddaa qabachaadha. Kan xixiqqoo isaa kan 15,000 foo'ii qabudha. Saniifiyyuu deema subscribe godhaa isin jedhaa fi akka viidiyoo kun isitti tola. Abdii guddaa qaba Raachuu barri 2010 barri 2024 akka kennaa ta'eedha. Barri 2024 bara ati successfully kan kee bakka kan kee san geettee waan nama reeyu geette Rabbi si baaguu isin jedhaa. Kanaaf iyyuu last piece isin jedhaa galatuma ulfaadhaa ammaaf nagaatti.